ኢታማጆር ሹሚን ወሊገላ ሁምና ወራና ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኤርገማ አዳ ዱረታአ ኮሚሽኒ ገምታ አፍሪካ ፊ ሶማሊያቲ አጀጃ ኦላና ኤርገማ ዴገርሳ ፊ ተስገቢ ገምታ አፍሪካ አምባሳደር አልሃጂ ኢብራሂም ዲኔ ወሊን መሪአተኒ ጅሩ marii kanaan fiild maarshaal biraanuun raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa nageenyaa fi tasgabbii naannawa gaanfa Afrikaa milkaneessuuf deeggarsa taasisu caalatti cimsee kan itti fufu ta'uu mirkaneessanii jiru. Gama isaaniitiin ambaasaadar Alhaji Ibrahim Diineen gahee olaanaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ergama fudhate galmaan ga'uuf bahachaa jiru dinqisiifatanii jiru. Keessumaa muuxannoo fi kutannoo raayyaan kun tasgabbii naannichaa keessatti qabu hojii koomishinichaa keessatti iddoo guddaa akka qabu dubbatan. Xumura irratti qaamoleen lameen nageenya Somaaliyaa fi gaanfa Afrikaa keessatti amansiisaa ta'e uumuuf tumsaan hojjechuuf waliigalteerra gahuu isaanii kunis hariiroo gama nageenyaatiin jiru caalatti cimsuun balaa shororkeessummaa ittisuuf murteessaa akka ta'e irratti waliigalamee jira. Itoophiyaan teeknooloojii hubannoo namtolchee artificial intelligence irratti hundaa'uun tajaajila buufata poolisii nammaleeyyii Smart Police Service SPS jedhamu eegalchiisuun Afrikaarraa tokkoffaa addunyaarraa biyya afuraffaa ta'uun seenaa hojjettee jirti. Tajaajilli Inistituutii hubannoo namtolchee fi poolisii federaalaan qophaa'e kun lammiileen giddu seentummaa namaa malee sa'aatii 24 guutuu yakkoota akka gabaasan, iyyata akka galchanii fi kafaltii adabbii akka raawwatan kan dandeessisu yoo ta'u, tajaajilli kun Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'elitti eegaluun isaa riiformii dijitaalaa Itoophiyaa 2030 mirkaneessuuf tarkaanfii guddaa akka ta'e dubbatamee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Timootiyoos ministeerota dhimma alaa Leeseetoo fi Morookoo waliin marii bu'a qabeessa taasisanii jiru. Keessattuu biyyi Leeseetoo dameewwan qonnaa, fayyaa fi turizimiidhaan muuxannoo Itoophiyaan qabdu qooddachuu akka barbaadan ibsan. Marii kanarratti ministeerri dhimma alaa Leeseetoo Leejoon Mebti Jo'aaleen hojii misooma kooriidaraa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiru dinqisiifachuun hariiroo biyyoota lameenii cimsuuf fedhii qaban kan mirkaneessan yoo ta'u, biyyoonni lameenuu dameewwan garagaraatiin walii wajjin hojjechuuf waliigalteerra gahanii jiru. Itoophiyaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dandamachuu fi wabii nyaataa mirkaneessuun hawaasa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa deeggaruuf baankii misooma Afrikaa irraa deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 71.9 argachuun beekamee jira. Maallaqni kun sagantaa Building Resilience for Food and Livelihoods jedhamu jalatti sirna bishaanii, bu'uuraalee jallisii, dhaabbilee beeyladaa fi pirojektoota anniisaa haaromfamuu danda'uu babal'isuuf kan oolu yoo ta'u, waliigalteen kunis Finfinneetti ministeera maallaqaa fi bakka bu'oota baankichaa jidduutti mallattaa'uun dandeettii biyyattiin gogiinsaa fi qormaata qilleensaa dandamachuuf qabdu kan cimsu jedhamee jira. Koomishiniin dinagdee Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hooggantoonni Afrikaa hirkattummaa alergii oomishaalee jallisii irraa gara industirii fi dinagdee adda addaatti akka jijjiiraman waamicha dhiyeessan. Rakkoolee liqii olaanaa fi hanqina bishaanii qulqulluu furuun guddina waaraa mirkaneessuuf murteessaa ta'uu akeekkachiisanii jiru. Barreessaa olaanaan Koomishinii Dinagdee Afrikaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Clever Gratete akka ibsanitti Afrikaan naannawa daldala bilisa ardichaa hojiirra oolchuu sirna gibiraa fooyyessuu fi investimentii dijitaalaa irratti xiyyeeffachuun qabeenya anniisaa haaromfamoo fi humna dargaggootaa qabutti fayyadamuun dorgommii addunyaa keessatti iddoo isii mirkaneessuu akka qabdu hubachiisanii jiru. Walgahii idilee 48ffaa mana marii hojii raawwachiistuu gamtaa Afrikaa irratti ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Timootiyoos tokkummaan ardichaa nageenya, bilisummaa fi badhaadhina waloo mirkaneessuuf murteessaa ta'uu ibsan. Keessumaa muddama ji'opolitiksii addunyaa dhiibbaa geessisaa jiru dandamachuuf Afrikaan dhimmoota idil addunyaa irratti ejjennoo waloo qabaachuu akka qabdu hubachiisanii jiru. Dr. Geediyoon galma ajandaa 2063 fi naannawa daldala bilisaa ardichaa hojiirra oolchuuf kutannoo haaraa fi tattaaffii waloo qajeelfama ubuntuun hoogganamu akka barbaachisu waamicha dhiyeessanii jiru.
Gama isaaniitiin dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahmud Ali Yusuf haala jireenya hawaasa ardichaa jijjiiruuf madda faayinaansii guddisuu fi dhaabbilee dhuunfaa waliin qindoominaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiru. Xiyyaarri gosa Fokker 50 jedhamuu fi kan dhaabbata Star Sky Aviation ta'e buufata xiyyaaraa Moqaadishoo irraa ka'uun osoo imalarra jiruu rakkoo teeknikaa mudateen qarqara garba Hindii irratti akka qubatu taasifamee jira. Murtoo ariifachiisaa paayileetichaatiin lubbuun namoota 55, imaltoota 50 fi hojjettoota 5 ooluu danda'ee jira. Paayileetichi xiyyaaricha bishaan gadi fagoo hin taane keessa akka qubatu gochuun balaa hammaachuu danda'u kan hambise yoo ta'u, humnoonni nagaa kabachiisan gamtaan Afrikaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii battalumatti namoota hunda miidhaa tokko malee baraaruu danda'anii jiru. Abbaan taayitaa Aviyeeshinii Somaaliyaas sababa rakkoo teeknikaa kanaan wal qabatu qulqulleessuuf qorannoo eegalee jira.